hamma kana jalu qabuuf jalatti qabannee yoo dubbannu ilaallachaa dubbachuu barbaachisa. Dogongorteer ta'een dogongorteer obboleessa koo miira keessa galtee ta'een miira keessa galtee. Bakkatti dogongorteer. Mee waan takkaan si gaafadha. Data keessatti bulaachi dana data nama waraana qore maaliif obboleessa koo si bira jira bar. Waraabaa si bira sin jechaa si bar amma wanta kana irra deebi'ee viidiyoo qulqulluu dhageeffatu dambi. ani bira jira obboleessa viidiyoo maal laan jettu agaan ture ani waraabbanne eeyyeen akkanumatti akkuma inni liibi jiru kana akka nama dhibaatu shanii fi dhibba jaagawatti jalan. Dhageeffatu nuti guutuulleen as jala ture jalqabarraa ture dhageeffatu nu guutuun as jala jirra garuu. Dhageeffatu sumii dhageeffatu tuni amma laal warsaqa akkasiisan. Ofitti ajaa'ummaa ofitti maqaa warra ofitti ajaa'ummaa taatee dhufte jechuudha. Sobdee ana maqaa ittiin na balleessu akka warreen arsii arrabse kijibaan jechuudha. Sijjammar arsii bakka hin buutu maaliif jennaan loqoda arsii iyyuu hin beektu. Xabaqa ajooftotaa taatee dhufte jechuudha. Wasaqa akkasii jirtu mee laala namitti ganni yaniin ta'a. Reedii dhaamsan qaba jechuudha. Dhaamsaa fi yaada gaggabaabaa ijoo tan daba hin qabne tan sodaa hin qabne tan of duuba na deebisii hin qabne isiniif qaba jechuudha. Amma rakkoon guddaan maali? Rakkoon guddaan rakkoo irraa eegarra. Jalqaba dhaabbanni miidiyaa tiktaakii jedhamu kuni yaada namni tokko laayivii irra taa'ee ibsate yeroo laayivii irraa ba'an hin fidu hin badaa jechuudha. Ana abbaa dhuunfaa malee namoonni biraan argan. Namoonni argan namoota kallattiin gizee san taa'anii si dhageeffatan namoota guutuu isaa ta'anii ilaalan. Namoonni kaawwan kan san irraa hafe namoota viidiyoo mummurame arge namoota bar ebaluun akkas jedhee ebaluu alubaaltaa jedhan san akkas jedhee namoota akkasiisan qofa argaa jechuudha. Maal jechuu barbaade? Har'a maaltu natti mul'ate? Sodaa miti lama. Kaleessa viidiyoo ani sa'a tokko haasa'ee sana booda dhimmi kan baasee irraa bahe. Haasaan kaleessa haasaa oole fi oolman har'a waccitoonni yookaan hoole osoo jalqaba irratti haasaa hin eegalin gaafan jalqabu maal jechaan eegale haasaan koo kan har'aa kun sheeka ulamaa'ii daa'imman hayyoota hin ilaallatu isin har'a na furaa dhiifama naaf godhaa jedhee geggeesse. Itti aansee ummata koo kabajamaa fi guddaa saba bal'aa ummata sikkoof mandoo haasaan har'a haasa'u kuni tokkoffaa isin bakka hin bu'u lammaffaa isin hin ilaallatu jechaa eegale. Haasaan koo kallattiin kan ilaallatu ummata arsii sikkoo mandoo osoo hin taane ummata maqaa arsii sikkootiin daldalu maqaa baafatee lammaffaa irratti ebaluu ye shaasheelij ebaluu ye arsiilij ebaluu ye adaamaalij ebaluu ye maaliilij warra jedhu malee haasaan kiyya kun nama biraa hin ilaallatu. Warri kabajaan mana keessan taa'aa jirtan hayyoonni keenna ummanni arsiidhaa na of kolchaa ummata qoshaashaa maqaa keenya balleessaa jiran kana qulqulleessa jedhee haasaa kiyyatti seenee itti muddaa ture jechuudha. Warra wasakoota isiniin jedhu kana amma maal argaa jira? Namoonni viidiyoo kiyya haasaa ani ijoollee warra wasakoota amma isiniin jedhu arrabsuu fi ummanni keenya kan arsii kan jedhu fagoo biyya tokkoo fi biyya tokko walitti fidanii akka warreen arsiin isin kan akkanaati jedhee arrabsee miidiyaa kana baxabbatanii koomentii banaa free speech rakkoon qaba koomentii banaa akka waan ani ummata arsii kan isin kan akkanaati jedhee arrabsee fakkeessanii kuni mana banateeyya sanirran kaanne mana banatee warra iyyuurran kaanne duraa iyyaa jiran yaani iyyuu inshaallah hudduu haa banan ani kanirra kaadhe saba bal'aa ummata sikkoo mandoo ummata bal'aa hoolaa tokkoo fi lamaaf kudhaniif jedhee arrabsuu miti. Afaan maaltu waa'ee saba guddaa kanaa na dubbata ganda takka miti boo arsii guutuu miti ganda irraa dhaladhe magaalaa xiqqoo ta'e takka bakka bu'ee arrabsuu hin danda'u. Gowwaan maal godha? Ajandaa barbaacha mana ifata fooloo baa ifata jecha maal godha? Bakka ani arsii jedhuu fi bakka ani hooleyyii gowwaa maalii jedhe kana gamaaf gamanaa walitti fidanii akka warreen arsii arrabsetti arsiin akkana ta'e
yaa gowwa arsiin kabajaa mana ofii taa'aa jira arsiin duudha aadaa fi safuu beeka maal godhaa miidiyaa irratti as bahee nama arrabsa ani jalqaballee jedhee jira qoshaashota akkanaa kana baasuudhaaf haasaa san eegalee jechuudha warra eenyummaa arsii qabatanii maqaa nu balleessisan warra akkasiitirraa dubbachaa ture har'allee warruma san arge warroota garuu nubatiniif warroota laayikii kiyya kallattiin argaan turre warroota viidiyoo mummurame san arge namoonni as jala jirta yoo jiraattan guyyaa kaleessa nama 5,600 ture dogongoraan reediin jechi arsiin takkanaati jedhu dubbatee beeka inumaayyuu warri akkas godhu suni nuti warra qonnaan biyya keenya galchinee gabaree fi tiisen dhalche malee arsiin akkana hin jirtuu jedhee inumaa dubbachaa ture isini warri arsii maqaa balleessisiise arsiin isin hin beektu nuti isin hin beeknu nu dhiisaa jedheen haasa'aa ture jarri kana ka arsii jecha afaan kiyya keessa arsii jettu kana walitti fuudhanii ka achi ijoollee hooleyyii gommaa arrabsaa ture fagoo tokko walitti fidanii arsii akkana jedhanii xiqqaa guddaan reediin akkamitti arsii keessaa bahe arrabsa haadha keessa obboleessa kiyyaati majnuuna an hidda keessaa dhaladhe saba keessaa dhaladhe afaan kamiin arrabsa insanumaan mootu hoolaan namni 200 fi 300 teetteen arrabsitu arsii miti haadha abbaa mana keessa jiran haadha isaanii abbaa isaanii bakka hin bu'an an ilma safuuf duudhaan kabajaan guddadheedha ilma arsee ilma sikkoo mandoo ma'aanaa sikkoo mandoo nama beeku ma'aanaa gosa tiyyaa nama beeku ma'aanaa balbalaa fi ibidda kiyyaa nama beeku warra ol bahee afaan banu kun osoo ati gosti kee maali aniini balballi kee maali aniini arsii jechuun maal jechuu osoo jedhaniini arsiin ilmaan meeqa qaba eessaa dhufe yoo jedhaniin hin beeku maaliif waa'ee seenaarraa quban qabu waa'ee arsii maal akka taatee quban qabu kanaaf ummata kabajamaa ummata na jaalatuu fi ummata saba bal'aa arsii sikkoo mandoo namoonni galata yookaan viidiyoolee dogongoraa san dhageeffattanii dogongortan hin dogongorina ani har'as boorisiif taanis arsii afaan ittiin arrabsuun qabu arrabsuufis hin jiraadhu maaliif jennaan hoolaan tokko hoolaan lama arsii bakka hin bu'u miti hoolaa tokko hoolaa lamaa miti jawaar guddaan sabni oromoo qabu sun arsii bakka hin bu'u mataa isaa bakka bu'ee dubbata waan hunda mataa isaa bakka bu'ee godha argitani kanaaf hoolayyiin mana ho'ifachuudhaaf viidiyoo gamaaf gamanaa walitti murame walitti guurtee reediin akkana nuun jedhe jettee ummata kabajamaa ummata na jaalatu kijibaan mataa weerarsanii jechuudha kanaaf warri arsiin qulqulluun eenyu akka taate galtuun eenyu akka taate adda baafataa jirraa jechuudha warri arsii arrabsiisiise warri duudhaa safuu arsii hin beekne eenyu akka ta'e adda baafataa jirra qulqulleessinee jirra nu kaayyoon keenya duruma kana warra maqaa arsiitiin daldalu kana balleessuudha kaayyoon keenya xabaqa arsii fakkaatee jecha duudhaa arsii keessaan baane safuu haasaa arsii bakka hin buune haasaa fokkataa warroota haasaa warroota afaan banan kana balleessuudha kaayyoon keenya warri kaleessa viidiyoo kiyya dhageeffataa turtan yoo jiraattan yoo isin dhageechisuun dirqama ta'ellee isin dhageechisaan kan ammoo sodaa fi miti waan saba kiyya ummata kiyya kabajuufan sodaa nama dhuunfatiifi miti nama na jaalatu faamilii qaba abbaan kiyya amma yoo an arsii arrabse maal naan jedha achumaa dhaladhe haati tiyya maal naan jette isa si gale an nama akkas godhuullee miti ani kan arrabse ammallee of duraafillee kan isin hin dhiifne warra wasakoota ammas iyyaa jiru kana ganaa iyyitan wasakoon ma'aanaa saba keetii dhiisi ma'aanaa mataa keetii warri jireenya hin qabne isin hin jedhe waan isin ajaa'ibu maaltu naa bahe waan maachi keessallee waan biraa warra na kabaju akkasitti eegaa geggeesseen booda namoota akkamiitu akka naa bahe isin hima warri ankaleessa wasaka isin hin jedhe warri ankaleessa ajaan isaanii ofitti nama ankaleessu isin hin jedhe warri an duudhaa fi safuun beekanan isin hin jedhe oliyaa ekawai manattafe of urgeeffataatuma shurufkaa ofii kana dhaataatuma oliyaa eewaa tokkochi manattafe warra osoo nan hubanne na arrabsitan okay rabbi kiyyaaf jecha isinii dhiise warri immoo shurufkaa teessan ofirratti ilaala jechi ani jedhe sun kallattiin akkatti waan si dhoofte as baatee akkamitti akkas nuun jedhe akkamitti akkana nu godha warri jettan
ragaa ofirratti baatan suba wallahi qabil namni akkamitti ajaa ofii ol bahee ragaa ofitti ba'a akkamitti akkana nuun jedha jedhe ati ajooftudha ati wasaka maa ragaa ofitti baatas baate dhimmi kiyya dhimma haasa'aa ture kan ilaallatu warra ajaaya fi warra maqaa abbaa ofii dhiise maqaa gandaatiin ganda biraa nu tuffachiise warra akkasii kanarraa haasaya deematiniin suusii ye asaaminoo lijjedhaa baafadhaa isiniin jedhe eeyyama isinii godhaan maqaa arsii jedhu ofirraa buusatti arsiin adaba qaba arsiin safuu qaba gadi bahee nama narrabsu afaan hin taane naasa'u asaaminoo keessanitti deebi'aa isiniin jedhan amma ijoollee asaaminoo santu gadi bahee booyaa jira taaziyaa akka isaan duudhaa safuu oromoo fi aadaa oromoon beekne maalirraa beekta guyyaa silaa artistiin teenya kabajamtuun bakka buutuun oromoodhaa wareegamte kanatti taa'anii waa'ee kiyya xiinxala kuni maal argisiisa wallaalummaa xiqqeenya waa beekuu dhabuu isaanii istiupidii ta'uu isaanii mul'isa ajummaa ani jedhe san baalagummaa ani jedhe kan jarri sun arsii miti gara biraatii dhufan isiniin jedhe san ragaa ofitti ba'an jarattiin nu buqqisuu heddii waan jedhu shakkii keessa galanii hin shakkinaa nuti sirrooftanii duudhaa fi aadaa ummata keenya ummata arsii fudhattan taanaan wanni isin baasnuuf hin jiru arsiin kabajaa qabdu ammas kabajamaan jiraataa jira gadi baateetiniin dhimma nama dhuunfaa naasoftu arsiin gadi baateetiniin diiggaaf hin deemtu arsiin ijaarama malee gadi baateetiniin waan isiin galchine keessa hin dhoobdu ka gadi baatee dhoobdu warra nuti tiisee fi gabareedhaan alaa ofitti as fudhanne santu ana qabaa ganna lakkisaa wakka bu'aa arsii jedhe haasaa fokkataa haasaa nama madaalse warra akkasiisan summa billaahi laziim amma taaziyaa halloo daawwatu jiraaf malee isin azaansisa gana ani wanni isin jettaniif wanni isin haasoftan tokko nan aarsu subhaana wa ta'ala tokkollee hin kolfa wallaahi wabillaahi isinitti taznaannaara ani injoo isinitti godhaa jira wallaaltonni jechuudha ani amaanaan nammas isinii dhaabu arsii maqaa dhaattaniitiniin afaan hin banina of bakka bu'aa kootta eenyutti xabaqaa arsii isin godhe arsiin maraataa akka keetii gowwaa akka keetii kanarraa maal gootiin qabdullee arsiin gowwaa arsiin xabaqaa gowwaa akka keetii kana eessaa fidde warra fagorraa qotee gabaree dhufe warra afaan barate warra goondar irraa dhufe warra goojjam irraa dhufe warri ani isiniin jedhe sun isa sana jechuudha ummanni kiyya kabajamaan warri kallattiin ammallee yoo barbaadan haasaan amma haasee kana bakkaan arsii jedhu tana fuudhanii bakkaan gowwaa gara biraatii dhufte jedhu tana walitti hidhanii reediin arsiin gowwaan gara biraatii dhufte jedhaniitiniin afuufa yoo barbaadan kana kun amala miidiyaati anaaf haaraa miti warra haaraa warra miidiyaa haaraatiif malee kun anaaf haaraa miti viidiyoo bakka tokko walitti fidanii bakka tokko walitti gacha'anii reediin akkana nuun jedhe yaa habiibti dubartiin arsii mee isinummaan fudhadha dubartiin arsii jechuun bar waan jabeessiti aadaa keessattuu dubartii irratti waan baay'ee jabeessiti dubartiin arsii hanga beeku akkatti ol jettee nama laaltu miti akkatti miidiyaa irraa baatee afaan banu ol jettee nama laaltu maaliif intala gudee dadhalatte jedhama intala safuu beektu jedhama mee amma akkanaa ol baatetiniin maal isiittu arsii bakka bu'aa jiran dubartii akkana qabdi arsii dubartiin arsii olin jettu ijaaba ofiitirraa olin kaaftu ta akkanaa tana arsiin nuti beeknu arsiin kabajamaan akkanaa kan as baatee miidiyaa irratti akka harree halalee iyya akka nama xabaqa arsii gaafa fugootu hin qaanfattu wallaahi summa billaahi waa'ee arsiin beektu waa'ee arsii nama akka anaa kana laallata nama aadaaf duudhaa fi safuu isaa beeku nama kabaja hawaasa isaa qabu atarra garuu afaan bantee miira keessa nagalchiteef reediin hama arsii tokko hin dubbatu wallaalaa maqaa kennan daldalu ilaallata malee hin dhiisu ammallee wallaalaa maalum eessumaa nutti dhufanii rabbii jedhaan warrabsiisan yaa baran rakkoon maali beektanii naannoo arsii kanatti weerarri bara ture san milinik ummanni wannoon kun ummanni amaaraa kun bakka baay'ee nu harkaa qabatan asallaa maal
gara urutaa kana amaarri bakka baay'ee qabate mililik bakka baay'ee nu jalaa qubsiise ummata kana dadhabne amma ummata makataa kanatu nu rakkise ummata makataa kanatu duudha fi safuu horsiisan balleessaa jira makataa kabajaan arsiin oromoo biraa qabdu san warra nu fakkaatee balleessaa jiru warraan amma isiniin jedhe kana warra gisee bara miliniksan achi keessa qubate warra ma'anaa arsiin beeku